Yaannaani mimmaanna yaate kottaanoo sineegaa maal taate fagaattee jirte. Ansi dhabeen akkamiin gabbadhu nan nyaadaanan dhugaa hin furdadhu kooka maaliitiin beekee dubbadhu rajii jaalale. Ansi baree komaa biraan baru siin bilbilaa kaasinaan dubbadhu shakkii miti waa biraan seeyini waanan bukkee koosi dhaabeefani gargar baanee turrus yoom obsine dur waan baay'ee wajjin dabarsine kottaa daraa walitti adeebinu ilma ilmoo keenya arginu. Jiruu wayyeeffachuuf namni biyyaa ba'a ragalfiin hin jiru ganamaaf galgala biyyoormaa ormumaa maaltu namaana makalloo firoo fi eenyu namaa ga'a hojjetaaltee bultuu salkanii fi guyyaa dadhabeera jettus maaltu namaa morma nyaatanii dhuganuus cooma biyya orma. Akaayii mana fi nyaata namaa wayyee. Maaliif naa gattee biyyaa baate sidamnaani mimmaanna yaate. Kottaanoo sineegaa maal taate fagaattee jirte. Ansi dhabeen akkamiin gabbadhu nan nyaadaanan dhugaa hin furdadhu kooka maaliitiin beekee dubbadhu rajii jaalale. Ansi baree komaa biraan baru siin bilbilaa kaasinaan dubbadhu shakkii miti waa biraan seeyini waanan bukkee koosi dhaabeefani gargar baanee turrus yoom obsine dur waan baay'ee wajjin dabarsine kottaa daraa walitti adeebinu ilma ilmoo keenya arginu. Jiruu wayyeeffachuuf namni biyyaa ba'a ragalfiin hin jiru ganamaaf galgala biyyoormaa ormumaa maaltu namaana makalloo firoo fi eenyu namaa ga'a hojjetaaltee bultuu salkanii fi guyyaa dadhabeera jettus maaltu namaa morma nyaatanii dhuganuus cooma biyya orma. Akaayii mana fi nyaata namaa wayyee hojjetaaltee bultuu salkanii fi guyyaa dadhabeera jettus maaltu namaa morma nyaatanii dhuganuus cooma biyya orma akaayii mana fi nyaata namaa wayyee.